kottumee dafiti ariitiidhaan kottu jedhan. Gaafa dhaqu ishee fi hiriyoota ishee wajjin ta'u. Akka carraa hiriyoota ishee warra gaafa sana jiran keessaa Minister Deetaa Taayyee Danda'aaf nageessaa warra taa'anii wal dabarsiisan keessaa jira. Isaan baachii keessa ni jira. Baachii keenya miti. Sindursu garuu hidhaa turanii mana hidhaati yeroo deebi'anii. Wajjin turree nageessaa oddoo immoo doormii keenya waan galuufi achi taa'anii nu waamanii. Kanaaf kunooti intallatti jaallattu kunooti wal barinaan jiran kanu. Yeroo uummanni buqqa'u madda galii adda addaa uumuudhaan namoota wajjin qarshii walitti qabuudhaan gargaarsa sana keessatti baay'ee hirmaatta. Inni kun hammam si gammachiisa moo yeroo matu fideenaan hojjeta? Akkuma jettee yeroo adda addaatti rakkoon yoo namni dhukkubsate ta'uu danda'a, yoo namni yaalaa fi waa barbaade ta'uu danda'a. Gama hundumaanii fundraisingii baay'ee isaa keessatti nan hirmaadha. Waaqayyo adda naa laatee namni baay'een immoo yoon hirmaadhee hanga humna koo keessatti hirmaadhee namni na dhagaa waan ta'eef waan dhageettiin waaqayyo naa kenne kanatti fayyadame waan gaariidhaaf koozii gaariidhaaf koozii nama gammachiisuu danda'uuf fuulduratti saba keenyaaf milkaa'ina ta'uu danda'u hunduma isaa irratti hirmaadha. Mee waa'ee waajjirattii kanaan si gaafadha waa'ee riisaa maltiimiidiyaa. Namoota keenya baay'ee namoota gurguddoo namoonni si jaallatan si dinqisiifatan biyya keessaas biyya alaatiis iddoo kana dhufanii si hojiin suura kaanii baay'ee maxxanfama. Waajjirattii kana hammam jaallatta? Eenyu faasii murteessaa asitti? Waajjira xiqqoo tokko keessatti qarshii 3,500 mana kireeffamtu baay'ee xiqqoo tokko keessatti teebilii tokkoo fi kanayyuu ergasiitii kan bitadhee fi waan xiqqoo qabadheen kan jalqabe.